Waaqayyo manatti uffee jettan akka argattaniif bultii isiniif kenna. Ameen. Stay ameen jedha wargaan. Ameen. Waaqayyo manatti uffee jettan akka argattaniif bultii isiniif kenna. Ameen. Edaa mana jaaruun hin danda'ama, fuuchuun hin danda'ama, heerumuunis hin danda'ama. Edaa uffee yoo qabaate kutaa kana irratti sagalee gaarii tokkotu arganna. Waaqayyo manatti uffee jettan isiniif haa kennu. Jetteetu dubbatti amaatiin kun ijoollee isheetiin. Waaqayyo manatti uffee jettan isiniif haa kennu. Erga keessan ol kaasaa mana uffee isiniif haa ta'uu jedhaanii. Gaa'illi baay'een gaa'ila garuu uffee qabu. Gaa'illi baay'een bareedaan alatti garuu bareedaa miti. Alatti jedhee maal jedhu manatti maalaaf ni barbaachisa namooti baay'eeti. Jireenya namoota baay'ee keessaa quuqqaatu jira, rakkinatu jira. Isa har'a uumamaa jiru, isa har'a hundaa'aa jiru kana garuu Waaqayyo mana uffee haa kennu. Harka keessan kaasaa yaada orjinaala kana seexanni isin jala hin lolin maqaa Yesuusin. Waan orjinaala uume Waaqayyo, waan mudaan qabu, daangu tolchee laate gaariidha isa. Namichi sun biratti argeetoo nama caafni amma reefuutu ta'ee. Namni taate ta'uudhaare gaariidha Waaqayyo. Amma reefuu ta'ee. Baay'ee kan isinitti tolu seera uumamaa boqonnaa lama lakkoofsa 24 irratti gulantaa gaa'ilaa sadii agarra. Gulantaan gaa'ilaa sadii kan fuutanis kan hin fuunnes haa ta'u kana dhaggeeffadhaa. Gulantaan gaa'ilaa sadii isaanis akkas jedheetu ka'a seera uumamaa boqonnaa lama lakkoofsa 24 irraa. Kanaafis dhiirri abbaa isaa haadha isaa inni isaa haadha manaa isaattis hin maxxanaa isaan lachuus foon tokko ta'uun. Gulantaa gurguddaa sadan kun waanneen akkas jedhaman inni jalqabaa dhiisuudha. Inni lammataa maxxanuudha. Inni sadaffaa foon tokko ta'uudha. Gaa'ila keessatti gulantaan kun sadan baay'ee barbaachisaa. Dhiirri haadhaaf abbaa isaa inni isaa nama macaafni jala bura. Inni niiftu? Niiftu? Dhiirri haadhaaf abbaa isaa maal godha? Inni isaa nama macaafa. Rakkoon gaa'ila baay'ee dhiisuudhatu dadhaba. Mana kana kan hooggan mana amma haaraa dhaabbateedha malee maatii siriitu rabbi. Kanaaf dhiirri haadhaaf abbaa isaa maal godha? Inni isa. Namoonni baay'ee dhiisuu dadhabanii gaa'ila isaanii batabbatan. Waa tokko yeroo ta'u hin baay'ee caagaan isaanis hin baay'ee caagaan. Gara manaa waa murteessuudhaaf yaada maatii barbaaduun gaariidha. Garuu Waaqayyo gahoodha jedhee umurii gahaa kanatti erga gaa'ila isiniif laate macaafni qulqulluun waa'ee keessanii bakkattedha. Kanaafis dhiirri haadhaaf abbaa isaa maal godha? Innis inni jalqabaa dhiisu. Inni lammataa maxxanuu. Namoonni baay'een hin maxxanne wal fuudhanii waggaa 50 ta'anii maxxanuu dhiisuun hin danda'amu. Yoo mucaa du'e tokkoon beeka lafa iddoo ja'a qabaate mana ollaatu beeka akka inni lafa qabu manaan beeku. Beektu seenaa kana baay'ee keessa. Lafa iddoo baay'ee nama danaafoo nama waan dhageessu garuu hin maxxanne ni bu'a nama laatti bu'a. Gara isaan maxxanaa ishee maxxanuu waan hundumaan tokko ta'uu. Namoonni baay'ee wal fuudhanii garuu hin maxxanne. Maxxanuu keessa walii yaaduutu jira. Maxxanuu keessa dursa wal dabarsuutu jira. Maxxanuu keessa kan ofii fotoon ishee ofii fotoon isaa jechuutu jira. Waaqayyo warra walitti maxxanan isin godhu. Inni sadaffaan foon tokko ta'u. Har'aa gaafanii waan namatti hin beeku biila lafa namatti hin beeku. Gaafa taaksii yaabdaan kanuma nama namaa kaffaltuu samii biratti garuu isin tokko malee lama miti. Kadhanni Waaqayyo uffatama. Haalleluuyaa. Gulantaa gurguddaa sadan kan agartu macaafa qulqulluurra. Egaa ani immoo kanan itti isinii dabalu gaa'illi sunsuma sadiin dhaabbatanii jira. Gaa'illi sunsuma sadiin dhaabbata. Sunsumachuun dhagaa maayidama. Gemmoon biyya keenya. Ani isa biyyaan isinitti bakka. Gemmoon jechuun maal jechuudha beektu? Isarratti manaa nyaatu isinis koofii bartanii. Isarratti iddoo tolchan. Fiigide dhagaa sadii naa fi dabbaan tokko. Ani madduuti. Dhagaa sadii gurguddaa mongolii adaraa fakkeenyaaf. Baga gammaddan. Eega Waaqayyoon galateeffadha.
sunsuma gaa'ela wantoonni lamaan. Inni jalqabaa beekumsa. Akka keessa gaafadhaa si lama Waaqayyoo beekumsaan mana keessa dhadhaa. Gaa'ela tokko gaa'ela gochuudhaaf beekumsi wasaanyee. Baay'ee bifa nama ajaa'ibu dhiira akka biraatti uume dubartii akka biraatti uume Waaqayyo. Uumama addaa garaati. Sammuu keenya koorinoo irra yaadu abbiinoo irra waa yaadu garagara. Kanaafuu boodachuu beekumsa qabaachuun murteessaa. Amma fakkeenyaaf saayikolojiin waa'ee dubartootaa waa'ee dhiirotaa kana namarraatti dubbiseef irratti hojjette keessaa inni tokko suura isaa sadarkaa fayyadamaa jedhama caafni saayikolojiin dubartiin immoo suura seetii bitaa fayyadamti kana jechuun saayikoloojii isaan fayyadamani. Iddoo dhiirriidha akkaataa inni itti yaadata akka doseetti karaa daraa'e kashee immoo akka kompiitaraatti natti addatti. Ndaan guyyaatti gara jechoota kuma kudha ja'a iddamii shanii qo'an haasofnee wal dheera isaanii loonni deebi'u. Naguma kaase maaf fayyadu deebi'u. Kana walii beekuun gaa'ela keenya tursa ijoo namni jettu adii gaa'ela turuu barbaadu waa'ee walii keessan akka Waaqayyo si uume qorannaa. Beekumsi waa'ee walii keenyaa qabaachuun baay'ee wasaanyiidha. Baay'ee murteessaa. Akka fakkeenyaatti dhaabbii tokko lama isinii wajjin ilaaluudha. Dhiirri tokko akka faayilli isaa akka doseettiidha. Saayikoloojii akka doseetti garaagara ta'e ganaa itti yaadeeti kan itti waamu. Ishee garuu murteessuu gochuun fakkeenyaaf dhiirri tokko si'a tokkotti waanuma tokkitti hojjetu. Waan tokko hojjetanii barreessaa irra taana hinuma barreessan. Raajilatu haasaa jira taana hinuma haasaa. Kennaa bolotota keenya keessaa inni tokko garuu asii mucaa qabaa, asii wanti hojjechaa, asii wanta namni biraan achi jedhu dhagaa, asii deebii sirrii basiisee sii deebisu. Akkasumatti si asii wanti tolchaa, asii mucaadhaan shechaa, asii deebii ulaafaa, deebii bagaashii, asii deebisaa, asii muwaan ta'e tokko. Biratti immoo achi kan waa haasaa jira inni araat seemmoo raqachaa godhachaa. Maaliif akka kompiitaraatti suura bitaa fayyadamu isaa beekin ishiidha. Isa lammataa waa'ee walii beekuu kan nu barbaachisa inni cal jechuudhaan fala fidu. Dhiirri sim ni jechuudhaan fala fidu. Gaafa waa sadarkaa badu sim dhiira dhiirri. Callisaatti ni hirumne isheeti. Beekumsa kanaa qabaachuun gaarii hin yaadatu. Uumama isaa takka. Isheen immoo miidhasee gammachuusee gaddasee inni maaliin ibsadheera saayinsiisa alkaashaa fuudhee isheeti. Akkasuma sirruma isaa asumartusi asumartu. Kanaaf beekumsa waa'ee walii keenya qabaachuun isa murteessaa. Kanaaf gaa'illi kan inni irra dhaabbatu inni jalqabaa beekumsarra. Beekumsi kun kan walii keenya ta'uu danda'a, kan macaafa qulqulluu ta'uu danda'a, akkamittiin obboo koo gaashee koo yeroo dheeraa gaa'ela keessa turan ta'uu danda'a. Garuu beekumsi murteessaa. Inni lammataa gaa'ela barbaachisaa, inni lammataa garaa dhiifamaati. Nama simbira nuun harka keessa darragaa waa tokkoon sii kadhadhaa jedhaani. Waaqayyo galgala kana jedhaani. Garaa dhiifamaa siif laatu jedhaani. Wanti gaa'illi irra dhaabbatu sunsummiinni dabbata garaa dhiifamaati. Waan baay'ee wal gootu shiisiti. Waan baay'ee si godha shiiti. Maaliif beektaa? Mikaa'elitti ni heerumne. Suraafeelitti ni heerumne. Gammachuu mucaa jedhamu tokko. Nama kan ta'e foon kan uffatu tokkotti heerumne. Waan baay'eedhaan si gaddisiisa sitti. Waa dalagaa fi kan si gaddisiisotte. Hin danda'amu. Dhugaa Waaqayyo. Garuu garaa dhiifamaa. Waan baay'eedhaan si gaddisiifti seeti. Hojjettee sitti siyaquudhaaf hojjettee sitti balleessuudhaaf garuu nama hin daba. Garuu garaa dhiifamaa. Waan tokko isinii dhaama. Waan wal gootan ashawwaarratti. Waan walii gootan dhagaarratti barreessaa yoo jiraattan gaa'ela gimee dheeraa qabaatu. Namoonni baay'ee waan wal godhan dhagaarratti. Waan walii godhan ashawwaarratti barreessaa. Waan wal godhan maalirratti ashawwaarratti dhagaarratti barreessaa. Gaafa dubbiin wayii tokko ka'u nani irraanfadhe seetee
kaasee gimboot gaafa sadii digdamarru mana harmeen fida amma maayikiroo sekeendii seetti beekti. Iyyaadha hanga gadde seete hamilee guyyaa lama sa'aatii 6 daqiiqaa 5 irratti waan ati na gootu. Isa wal gootan ashawwaal. Isa walii gootan agaarratti barreessu. Yeroo hundumaa jalqaba akkasitti biqile akkasitti mul'achuu qabu oolmaa gammee ta'uu qabu. Kan isi goote taanaan immoo adagaadha. Jalqaba akkasitti mul'atu waan eebboo sii goote ta'uu irra jiraata. Isa seensi goote sii dhufnaan immoo baay'ee ta'uu inni seensi goote jiisa sinee miidhaan dura keetiin badu. Badamu hai ho hai garani famat agane sakasa garani famas ni falatu wa kina tayo mali bagay ini lang kana balon perkus ini lang matao garani famat ini sana fano kana kalle kana sadan tuwa tumse mana taasa kaina wagam na naman ka ba dole siti fakat asuma tusi bukan duit benar bawa kayu wagam na naman kang muli asal ati ko to ko to rade lagi di musa ni asuma tat kada mati kada takatu hero ko maulu pade gafiu sisi ini jerat di sawat mani no bangke abu baik isre bisu gafiu sisi na jerat di suwag amen mani kada takaburu ko olo mani kada takaburu ko ayo bani sabiya na magaw bang mati kada yo se mati sini lihat ni na ko tadi makayo gal mati kada gal mati kada gal jiwa sadidi kena sentimen tau gal jiwa sadidi bisa kan apa gal jiwa to rata di wala yo mo tama chani sin fuda magama di muti airport kada bau inten gal jiwa ni to rata ilmu mo ang ayo sin fuda na magama di bulan me por to mo na to pala pusa na mo ko to sa bravo ko na kotoran matang ganda di ka mo ganda gal jiwa sadidi sedang apa gal ni kontoratan itu. Harga kodi dan data segala akhir. Kalau ini jadi lujut, bawa ke luar negeri. Lujut. Isi. Harga itu kau fakir untuk korban, untuk bisa kan? Dua itu bisa sama apa itu? Hati mana? Saya gay lagi. Isak hitam tejur. Abang mana isyatu Abang mana isyatu bote? Abang mana teder muda ni? Berkata, jom kaya ni, jom, rakan ni. Anak kaya kontoratan ini. Mari bos kurang sekali narubi. Mari bos kurang sekali. Gaya ni, atau aciga gadi. Bagi Yesus yang gaya, afro barat magai na kontoratan ko caruban. Aciga gadi bagadi bergadi sagari kuduran. Gaya ni kontoratan ini dah waduh. Gaya ni kontoratan ini. Nai bani sargira tu sudah bilang dia tu boleh gaya barakat. Gaya ni kontoratan ini. Karena daerah ini kayaknya di gaya ni kan jiran. Kisi memang ko sagala bukan sagala. Kalau habis waktu itu, baru waktu itu boleh dikasih sih. Wah, kayu boleh dikasih sih. Nanti kan dari bas. Nah itu kami aku. Wah, kayu boleh dikasih dengan manda di bas. Nah, by the way di kita dari kebasetan dan dua tahun tadi. Nama Kristus namanya dan bas. Jadi kebasetan dan bas ini. Nama kasih bas. Amin yang tadi sih. Kortu musyurata tadi. Namanya kasih bas ini. Nama lain nama kata nama kata gaya bahagia nama kata gaya sekarang gaya luas ini bisa jadi apa gaya ini kontoratan ini gaya ini kontoratan ini gaya ini kontoratan ini gaya ini kontoratan ini isalam apa gaya ini kan dimati wa kayo rakangan nama bahagia gaya ini mati wa kayo rakangan gaya ini akan dawa kayo tayo majurus kali timati waktu tidak ada balik kali timati waktu orang kagak lupa sudah aku proses dari sena atau keluarga nami jatuh kedua dia sudah disebut kamu pepade itu sarki satu nama wali dan punya dupat pakai jasad
sagalee wangeelaatiin isii elma. Anamma isaanii itti lallabaa jiru. Dhugaadhaa cidii tokko waan inni lallabaaf qabuuf miti kan inni irra isinii lallabuudhaaf ka'edha. Cidii tokko lallabuu waan qabaachuu qabuuf eebboo waan qabaachuu qabuuf naafiliidhaaf miti. Isin keessa waa kaa'a waaqoo sagantaa kanaan qabe. Yesuus fakkeenyaaf dubba namicha tokkotu cidha qabaa'e cidha kana irratti namoota waammatee inni tokko warra waamaman keessa sadii isheen tokko qabde gara cidha kanaatti waamnaan. Ani eegnaan sangoota shan fidee inni qotuuf hin qotuuf isaan irra keelaatu qabaatu. Dalammataa bira akka ta'e ani eegnaan lafa tokko bitanii hooyi eegnaan akka lafa jalaatu qabaatu. Daa'imni baay'ee ammaatti waan qoran nama geessu. Inni sadaffaan akkane boqonnaa kanaafuu lakkoofsa digdamarratti. Gaafa dhaqee mootii si waama nyaachisatti itti jedhu ani akkasuma gaarii naa dubbisi dhugaa waaqayyo bal'isuuf akkasuma baay'ee lakkoofsi digdami Inni kaanis dhiyoonni fuudhee kanaaf hin dhaqqabee dhuguun inni dhiyoo fuudhee yeroo itti manaa baafne sa'aatii sa'aatiitti manaa baafne gaarummaa waamicha qaba gaa'elli kan waamicha mootummaa waaqayyoo keessatti waamamee irraa dhufanii iddootti si qaaba kaa Yesuusi. Isa sadaffaa gaa'illi kan itti waaqayyo filamu. Hojii namootaa boqonnaa kana irratti maree gaa'ila tokko tola kan itti hafuura waaqayyo irratti fincilan. Lakkoofsa tokkoof lakkoofsa lama naa dubbisi gaa. Lakkoofsa tokkoof lakkoofsa lama kanuma irratti naamu. Lakkoofsa tokkoof lakkoofsa lama naa dubbisi. Hojii namootaa boqonnaa shan lakkoofsa tokkoof lakkoofsa lama. Nama argata. Namichi Anaaniyaas jedhamu tokko ture. Inni haadha manaa isaa Safiiraa wajjin walii galee lafa qaban tokko gurguran. Horicha irraa garuu inni uffata. gar tokko fidee ergamootatti kenne. Kaanis immoo maree haadha manaa isaatii. Meeshii kana deebi'a. Kaanis immoo maree haadha manaa isaatii. Meeshaa deebi'a amma. Kaanis immoo maree haadha manaa isaatii. Maree haadha manaa isaatii. Isheen gaarii gootee beeku. Maree haadha manaa isaatii waaqayyo kan fessala. Maree haadha manaa isaatiitu hafuura waaqayyo gowwoomsa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin gaa'illi kun gaa'ila waaqayyo irratti fincilu hin ta'in. Karaa beekamus karaa hin beekamnes. Karaa beekamus karaa hin beekamnes. Kanaaf dhugaa amaatii kun akka deddeebiftii gara kana. Waaqayyo manatti uffee jettan isiniif kenna. Manatti maal jettan? Uffee jettan. Baga isho baga madani. Hin beektan. Raajii waaqayyo kaafatu gidduu keessa jira. Hin beektan. Ittaasee kan waaqayyo biyya kana adaraa itti kennatu sun. Hin beektan. Kan lafa kana akka naqqa. Kan lafa kana irratti jijjiiramu guddaa fi si gidduu jira. Zakkaariyaasiif Elsaabeet dulloomanii garuu namicha Yesuus dura deemee sagalee ol ka'aadhaan isa gabbuu ol kaasaa sana dhufee mugabbaa gaddeebsaa raajummaa waggaa dhibba torbaaf digdama dura raajame nama raawwatu dha biyyaa. Beekta waan isin guddaa. Kanaaf gaa'ila keessaan gaa'ila waaqayyo ijaara gaa'ila kadhata qabu gaa'ila garaa dhiifamaa qabu gaa'ila beekumsa qabu waaqayyo isin ሙሽሪት ሙሽራው እንኳን ደስ አላችሁ የቃል ኪዳን አምላክ ያስተሳሰራችሁ እግዚአብሔር ነውና የትዳር ጅማሬ ኦ ስራው ግሩም ነው ደስ ብሎናል ዛሬ ልዑል አሰናዳ ባርኮት የሚበላ የዘላለም አምላክ ወደ ረፍታ መጣ ከብቸኝነቱ መንደር ያወጣ ሙሽሪት ሙሽራው እንኳን ደስ አላችሁ የቃል ኪዳን አምላክ ያስተሳሰራችሁ እግዚአብሔር
ነውና የትዳር ጅማሬ ኦ ስራው ግሩም ነው ደስ ብሎናል ዛሬ አክሊል የለበሰ ሙሽራው ሲያምርበት በጌጥ ሽልማቷ ሙሽሪት ሲያምርባት ነገር ግን እግዚአብሔር ጽድቅን አጎናጽፎ ሰውን ለዚያ በቃል ሁሉን አሳልፎ ሙሽሪት ሙሽራው እንኳን ደስ አላችሁ የቃል ኪዳን አምላክ ያስተሳሰራችሁ እግዚአብሔር ነውና የትዳር ጅማሬ ኦ ስራው ግሩም ነው ደስ ብሎናል ዛሬ